السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني أكم جرتن عندنا አላችሁ ሰላም ናችሁ አለም መጥተናል እንግዲህ ዘልዬ ሙባረክ ጋር ተጣልቷል በጣም ከባድ akkuma argitan egaa zalliyee fi mubaarakiin haati gizee haasoftu waliin guddise jetti egaa mubaarak kan keessa jiru beektu jedhee yaada gara ji'a lamaaf fixaniiru amma mubaarakii fi naayeen waan akka habila tokko akka sibiila tokko mormatti dirata mubaarak immoo waan akka sibiila tokko harkatti dirata Mubarakan guyyaa tokko haadhasaa ol jedhee qanii tokko akkas jedhee ol jedhee jegee salaalee hin beekne haatichirra baatee dhuftee aarsaa guddaa kaffaltee waan baay'ee taatee hin dhaga'usiif jedhee jechuudha. Rakkinatu jira malee jaallatanii miti jarri kuni sibiila sanarra waatu jira gizee sibiila sana of harkaa baasanii namuma nagaa kanadha jechuudha. Yoo sibiilli sun deebi'ee naaniitti mormatti dhaatama mubaarak harkatti dhaatama jechuudha. Yoo sana namaan barbaadanii nama hanisaan keessaa bahuyyuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Hiniraa akka tokko ta'u baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Ammeen gadda zallee fi maftaan haqanii qoricha nama raffisu laatanii irraa hiikuuf gizee jedhanii hin dadhabamanii jechuudha. Garatti irraa hiikan abanii dhiisan jechuudha. Amma zallee maal jechaa jira mubaarak zalleetiin sin ajjeesa lala wallahi nama waliin guddate nama gizee rakkina homaa hatta jireenyallee mana tokko keessa jiraatu jechuudha. Hatta haati kan jettellee wallahi waliin an guddise jetti ijoollee kana lamaan jechuudha. Zallee mubaarakiin waliin an guddise jechaa jirti haatisa. Nama akkasii taarraa sin ajjeesa jennaan sodaate kunoo mana keessaa bahee maftaa bira deemee jira harki zallee gaxaqqatamaa jechuudha. Maaliif sodaadhee jira namaaf jedheen du'a na doorsisaa jiran na si ajjeesaa ani ijumaa si arga bichaa jedha naan jedhaa jedhe bakka tokko waliin jiraatu ture duraani amma maddee intalli fiddee morma jaraatti dhaatte jarri lamaan maraatanii jechuudha. Naayillee beektu bultiisaaf akka akkameen duraan jechuudha. Amma bultiin naayee akka tokko ta'ee jira jechuudha. Abbaan ijoollee lama. Engaddan hubiyyeen bakka namni gorsee jennaan dhiistee waan hundayyuu qalbatisa harkarraa baastee ofitti deebistee isa deebisuuf manatti yaaltee ijoollee isaallee arguu yoo kan keessa sammuu isaas yoo intinii ta'e waan morma sanarraa baasaa jedhaniiti waamanii engadda jechuudha. Zallee naayitiin jechuudha. Naayin dhaqee ijoolleetti agarsiistama gootu baasi mormarraa hojjettu mormarraa obaasu giddii meeqa mormarraa baase jechuudha. Hurgufamee namoonni fi baqatanii harkaan qabu sodaatanii jechuudha. Of harkaa yoo baase xaawulaarra kaa'ee giddii meeqaan harkiin qaxaqqatame wallate harki kun muluun jechuudha. Maal taate nan cannaqaa hin beeku maannaa gammachuun qabdu ijoollee keessi agarsiise mana kana keessatti teessaa iddoo deemtuun qabdu kanaa booda jettee abaabbalte jechuudha. Intinii sana amartii sana fuuldura kootii achiin chachoostanii jedhee iyyee jechuudha. Garatti jalaa fuudhanii os kan dhabanii jechuudha. Kanaafiyyuu waan adeemaa jiru
waan dhufaa jiru wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisaa jechuudha. Dura namoonni baay'een parankiidha hojjetu jechaa turan. Mubaarak wallaahi haadha jala han ijaan akkasii haadha isaa ol jedheen ilaalle haadha jala agahuu didee jechuudha. Rakkinatu jira. Wayin maatii keessan ajjeesna kan jedhanidha. Waan sana immoo waa akka waa itti hojjetaniiti. Yoo isa ofirraa baasan nagaa isaaniiti oo isa diratan amma biyyeetiin eegade kokkee qabee ajjeesee walee jechuudha abbaan mana. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maftaan illee amma danda'e yaalee waltumaniyyuu jechuudha eeggadda irraa baasuu an'aanii harkarraa hiikuu dhaqee jennaan maftaan Mubaarak hin rukutee jechuudha. Hin dha'ee jechuudha. Dadhabanii jechuudha. Waliin hin jiraatan amma inni naayii wajjiniin bakka tokko jiru jechuudha. Nama gaddisiisa jireenya akkasii. Maal argachuuf warri akkas hojjettu kan kun namni jireenya isaa jiraatu maaliif nama dadhabdu? Isa hammam nyaatanii fi abbaa ilmoo haadharraa gargar baasuuf baay'ee tokko waan adeemaa jiru dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa. Parankii jechuuf parankii mitii jedhan akka isaa wallaalle jama. Wallaahi parankii yoo ta'e haadha ofii gizee nama gorsitu haadha ofii gizee nama rukuttu hin deebanu otoo parankii ta'e naanii haadha dhuftee dadhabdee deebite ofirra. Mubaarak haati dhuftee ofirra dadhabdee deebite bakka. Maa inni miqnaanni kana rakkatanii fi maal nama godhe namni yoo jiraate jireenya isaa carraasaa dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kun akkuma argitan egaa zalleen gara maftaatti baqatee jira sin ajjeesa jechaa jira. Gizee waan sana ofitti kaa'anii dhugaaddee jiraniin beekani dhugaa wallaahi laazim qalbii miti. Hubiyyee haadha ilmaanii kokkee qabee hudhee namichi ajjeesee olee naayin sun jechuudha. Maaliif jarri jaallatanii miti. Namni amma waan baay'ee jedha. Jarri jaallatanii miti waan isaan rakkisetu jira. Rakkina cimaa jira. Kana biraan immoo waan sanarra illee waa akka wajii wayiiti waan akka xeeba wayiitu jira sibiila sanarra. Oo sibiila sana hidhatanii akka nama lubbuuti akka nama maraatii ta'uu jechuudha. Kanaafuu nama gaddisiisa. Mubaarak nama geesse sheekota bira geesse itti qaraasisu nama dhibamee jechuudha. Humnaatiin qabanii geessanii qaraasaniiti hintini sanallee irraa hiikuu qabu jechuudha. Nama barbaachisa amma dhugaa rabbii akkuma sammuu isaatti deebuufiyyuu haatillee faanarra gubattee miskiina rabbii cannaqamte wallaahi. Kanaafuu rabbiin hankana fidee sirraa buusee wallaahi Mubaarak rabbi sirraa haa kaasu. Wallaahi ati nama akkasii miti turte nama akkasitti beekamu miti. Nama bakka guddaatti eegamu nama bakka guddaatti waamamu malee bakka kanaa miti. Egaa rabbiin kana keessa si haa baasu wallaahi waan ati keessa galte kana keessa rabbiin si haa baasu wallaahi gooftaan ko baay'ee tokko nama gaddisiisa. Haadhaaf jedhee aarsaa kaffala jedhu haadha kee ajjeesa jedhanii doorsisu ta'e hin beennu rabbitu beeka isaaniif rabbitu beeka rakkina isaanii. Gizee arginu immoo nuti immoo waan hunda kana birriif jedhaniiti namaan jechuu otoo dhiisnee suuta jennee ilaalle bareedaadha. Birriif jedhee namni haadha ofii jalaa dhaga'uun diduu rakkina isaanii isaantu fi rabbi beeka. Rakkinni sibiila sanarra jira yoo sibiila sana hidhatanidha. Kanarra immoo mana quraanaa otoo deemsistan bareeda ture maftaan fa'a baay'ee tokko nama gaddisiisa. Zalleessiin illee rabbi si haa eegu. Nama gaddisiisa mucaan kun faanarra aarsaa kaffalaa ture hin boo'allee nama gaddisiisa yeroo hunda Mubaarakiif cannaqama jechuudha. Akkasii rabbi keeraa taasisuu taansee immoo Ikiraam egaa yeroo hunda boo'ichumaan an miidiyaatti dhuftee beekamtu jechuudha. Boo'ichuu takka kolfaanii dhuftu isheen abbaan manaas akkuma saree as miidiyaatti kaameraa daqqananii yeroo hunda jechuudha. Asaayyaalloo itti dammu maa inni asaayitu bakka dhaxxoo himaa kaameraatiin agarsiisaa deemta achis takattalee dhufuufi ani na dhibe gizee heerumtu sana ati maalumaaf cinqamtee heeruma moosaayyuu arreeddee galte argiteetta jireenya kee duraayyuu jechuudha. Mucaan kee amma afaan sii bartee afaan barattee waan hundaa fiiddee afaan barattutti maa mucaa kee guddifatiin gadi teesse ishee rabbi sii kenni maan guddifatiin afaan sii barattee waan hunda gizee ishee sii barattu gizee sana garatti daarii kee maraxattee daarii kee laallattee heerumuu dandeessa.
Tokkoffaa hayimaanootiitiin waliin argattan. Ilmoon sin jidduutti alate. Hayimaanootii keef otoo bakka qabaatte, otoo hayimaanootii keef kabajaa qabaatte, ilmoo halaalaa miti natti baattu rabbi naaf haa dhiisu malee. Wallaahi. Kanaafuu amma immoo iddee galtee ofii kee jaallatteetti galtee ofii kee gisee gooddanyaan kee si gorsitu gooddanyaa kee ani kan lakkaa ani kanaan dura dhugaa dubbachuuf gooddanyaan ishee hojii wal loluu akka kee akkan mana tafuu barbaadde yoo isheen jettu waa heerumte jennaan jibbitee fi jeessa. Lakkaa gooddanyaan hayimaanootiin waliin argatu jettee natti fakkaata. Kanaaf asis maafattaa jettee natti fakkaata. Kanaaf akka kee dhaabadhee nafuu jedhanii xoorinnitii irra turanii gooddanyaa ishee wajjin. Amma gooddanyaa ishee maal jetti isa wasitti mudidde amma mooti daarii kee lammaffaa maaliif diiddaa jetti. Amma boo'ichuma takka kolfanii dhuftu boo'ichuma kaameraa maqabatte boo'ichuma namichi soo dhufu kaameraa qabatte akka korbeessa re'ee jedhaas baay'ee achi deemaa boo'aa boo. Beetasabochi maal si haa godhan beetasabochatu si heerumsiisee na as xalli ta'u akka isheen nama jibbisiisu dhugaa rabbi nutti booyin boo achi deemi booyi kaameraa irratti yoo boosse malee siin ta'u rakkina keessan duubaan hin hiikkattani si jaallatee dhaabbate miti bakka san akka dhaabbattetti keessaa bayi ammoo mucaa silas siin jedhaniiru mucaa nuu kennii siin jedhaniiru mucaa sirra silas bakka kamitti cita mucaan gara hayimaanootii kee moo gara hayimaanootii abbaatti cita hankee waliin beekamoo tu luka lama keessa jirtaa bara bakka lama lukaan tokko achi sana tokko as kan maasi cinqessila ilmoo of jalaa qabda ilmoo kee sana guddifattu ragaa jettee ilaallatteeti daarii kee keessa knaa taamoo isa duraa argite miti isa lammaffaatti maaf sitatii keessa galta guddifattu ilmoo kee ragaa jettee ilmoon kee afaan siifaa bartu afaan haa hiikkattu haa fiiddu amma sitti dalagaa kee hojjetadhu rabbii kee kadhu rabbiin kan keessa ta'e sii fida hansi fakkaatu maannaatti ganama boosa isa duraa siin boosa isa amma heerumte siin boosa boo'icha kee kan waggaa kee muluu umurii kee muluu boo'aa haftaati umurii kee muluu kaameraa irratti as baate amma yoo miti natti boosu boo'ichuma ganamni galgal nama jibbisiista dhugaa rabbii nama si heerumsiise moo fi fe'etee fi beettee itti heerumte gisee dura amma immoo akkumatti galtetti keessaa bahi malee as baatee namatti dhiyyi yeroo hundi nu jibbisiiste dhugaa rabbi nama si ilaalu hin jiru kanaa booda boo'ichuma mana jiraa kottu maaloo sagalee fa'aa as baastee waan inni jedhu kanaa mistirii abbaa akka fe'etees immoo waluma abbaa manaa jette miti inni ilmoo isaa baattuufi waanuma namni wallaahi laazim takka maqaa rabbicha yaa rabbi dhugaa rabbii birriif jettanii waan si gadi baastanii waan gadi ba'uun malle waan ta'uun malle waan namarraa jibbisiisu ikkoo miidiyaatti ba'u akkaataa qabaa bara ba'u isaaniin baanes jira jireenya keessa bultiin keessa miidiyuma nyaattan miidiyaa akka ciistan miidiyaa akka raftan miidiyaa hundumaa miidiyaa yoo beeke malee hin ta'u jechuudha bara innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun walla nama gaddisiistu amma as baate nutti hin jedhin waan tokkoyyuu kalas situ galee akka keessa galteetti ufuma kee keessa dhidhiittadhu bahi si jaallate dura gisee gooddanyaa kee lakkisiin jette fuuldura si dhaabbattu qo'endaanchii qoomilli farfalligeeshinoo jette akkuma kanaafiyyuu akkuma keessa lixetti bahi as deemtee immoo heenyeenyeenyee ganama amma manaa gadhiisee manaa bahee kunis kaameraa qabatee dhufa ammoo ati soo kaameraa qabattee dhuftee hoo isaan dhiisan ennaan ati yoo mafteetis kaameraa biraa amma asaan yaallu akistee jette sayyuu mana namaa kifichi bir asirraa dishalle hullum ነገር kifichi mana sana dhufu kaameraatiin boota agarsiisaa deemaa jirtaa bari mana sana dhufu mana haadha kee malee mana sana dhufu jechuudha. Yaa rabbii ko wallaahi nama gaddisiistu dhugaa rabbii nama gaddisiista kan kee keessumattuu ajaa'iba rabbiiti ajaa'iba dhugaa rabbii takka asumaatii kolfee gammadee guyyaa tokko viidiyoo waraabu argeen beeku takka hambiinirraa kan qabdee jechuudhaati hambiinirraa kan qabdee isuma heerumte takka kolfitee viidiyoo waraabdeen beektu otuma boossu viidiyoo waraabde darbitee
isarraallee addaan baate dhuftee kanattillee dabalamte inuma bossa. Boo'icha miti. Boo'ichi tokko bu'aa tokko hin qabu. Isa miilanaa namaan marartu ofii harkaan of gooti. Dhugaa Rabbi ragaa jedhi. Kana fakkaata viidiyoon kun tana dhaggeeffattaniif galatooma.